Ashamarka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan isinilleedha arras viidiyoo haaraadhaan dhufee jira jechuudha akka jaalatanis akka waa xiqqoo ishee irraa bartan abdiin qaba viidiyoo har'aa jechuudha dhugaa isin jedha baay'ee tokkoon gadde wanta gonkumayyuu nama qunnamuu hin danda'ama jedhee gama kiyyaanis yaanne maybe naannoo kiyyatti wanta kana na qunnamee jiraana warri jettan comment irratti na barreessaa dhugaa isin jedhaan wanta baay'ee nama gaddisiisudha yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan waa'ee jaalalaa irratti wanta garaagaraa irratti viidiyoo nan hojjedha subscribe gochuudhaan maatii akkasumas immoo mallattoo bilbilaa xiqqoodhaan yeroo hundumaa viidiyoo na tattaman akkasiin bira ga'u godhaa isiniin jechuu barbaada baay'een keessaan commentii na barreessaa jirtanii galatoomaa ijoollee hedduun illee youtuberoonni hedduun ganaa kan reefu jalqabaa jirtan jechuudha jabaadhaa itti fufaa isiniin jechuu barbaada isinillee gargaaruudhaaf wantoota garaagaraa viidiyoo hojjedheen jira jechuudha inna jabaadhaa isiniin jechuu barbaada jechuudha wanti arraa jechuudha social media irraa hin dhaga'e mata duree isaa jechuudha biyya arabaa deemtee intalli tokko ijoollee lama qabdi abbaan manaa isheetii fi haati ishee jechuudha haati mucattii wajjin mana tokko keessa jiraatu jechuudha inna waggaa lama immoo akkas hojjettee deebitee deemte jechuudha intalli tun inna ijoollee ishee akka isaanii biratti gatte yookaan immoo haadha ishee biratti gatteetti kan deemtu jechuudha inna oduma osoo wajjin jiraachaa jiranuu akka jaalala haadha ishee wajjin mucichi ishee dhiiseet haadha ishee wajjin waan jaalala jalqabee ani gonkumayyuu dhugaa isiniin jedha rabbi viidiyoo kana hoggaan dhaqa ana siruma na ajaa'ibe namni kana afaan oromooti afaan amaariffaatiin dubbatamaa ture torbee kana keessa jechuudha inna baay'isee na gaddisiisees jira wanta kanaa gonkuma ani gonkumayyuu xiqqoodha sammuu kiyya keessatti xiqqishuma jechuudha dhugaa dheedhee amanuu hin danda'u yoomiyyuu amanuu hin barbaadu jechuudha maaliif miti ilmoo keessanirraa jaalallee fudhachuu miti yookiin obboleewwan keessanirraa jaalallee fudhachuu miti sinitti dhaga'amu maalii ta'e tokko wajjiniin namuma haadha manaa qabu tokko wajjiniin jaalala jalqabuun baay'ee ulfaata ana baay'ee natti ulfaata dhugaa waaqayyo gonkumayyuu wanta akkanaa kana naaf fudhatamuu hin danda'u fudhachuu hin danda'u sirma amanuu hin danda'u dhugaa isin jedhaan rabbi baay'ee tokko namatti ulfaata guys miti haadha ofiitii miti normaali sammuun keessa nama haadha manaa qabu tokkotti jechuudha nama haadha manaa qabu tokkotti waan jaalalaa waa'ee jaalalaa osoo isinitti haasa'eeti maal naan jechaa jira sinna jaayibu maal jechuu barbaade jettanii ofuma keessanii namni haadha manaa qabu tokko waan jaalalaa sin gaafateeti sirrii akka hin taane namantu keessanitti jechuudha sirrii akka hin taane baay'ee dhaga'een beeke yeroo baay'ee jaalalleen gwaddanyaan shamarranii yookaan hiriyaa kiyya kan shamarranii haadha manaa kiyya abbaa manaa kiyya yeroo fudhatte waan baay'ee dhageenya jirra kana dura jechuudha inna namni sammuu qabu namni hildinaa qabu namni yaaduu danda'u wanta akkanaa hin godha jedhee amanuudha kana baay'ee natti ulfaata dhugaa isiniin jedha haati ofii jechuun yani dhugaa isiniin jedha yeroo namni gadde yeroo ilmoon ishee gadditu kan gadditu isa caalaa kan gadditu namni tokko jiraate jechuudha sinittani maali nuti biyya arabaa kan deemnu eenyuudhaaf sinitti fakkaata ofuma keenya mataa keenya duwwaa fi jiraachisuu dadhabneeti miti dhugaa isiniin jedha boru jireenya gaarii jireenya ijoollee keenya wajjiniin jireenya gaarii horannee jireenya gaarii anarra kan tashaashaale yookaan immoo anarra kan wayyate daa'imman anarra caaltu oomishuudhaaf boorri miti innaan namni tokko shamarreen takka biyya arabaa dhiirri tokko yoo dadhabdu ijoollee isaatiif miti haati tun immoo ilmoo isheetii irratti waan akkasii yoo gootu maaltu isinitti dhaga'ama gaas dhugaa isiniin jedhaan gonkumayyuu kunis suma biyya keessatti dhaga'amu maal nu warra turkiiti moo isaan yeroo baay'ee wanta akkanaa kan dabarsu jechuudha takka aadaa intala obboleettii isheetirraa fudhata takka maal filmii isaanii yoo laaltan wanta akkanaa duwwaatu jira
እና ani biyya Itoophiyaa keessatti wanti akkanaa gonkumaa jira jedhee amanuunis natti ulfaata dhugaa isin hin jedhe sammuun kiyyaaf natti ulfaata jechuun isinirra gaheetii miti noormaali hin maraatu dhuguma isin hin jedha intalli kun yeroo deemtee nama biraa gaggaafattu dhiirritti kun immoo ishee bicha ammallee haadha ishee waliin taa'aa osoo hin taane ammallee dubartii biraa bila deema sammuun isaa bareera bakka yeroo baay'ee isin hin jedhamti dhiirri tokko dubartii tokko wajjin ciisuu galee bar sammuun isaa wanti ni kaa'ate nama tokko bakka noormaali miti isaaf nama tokko wajjin hin jiraachuu isin galee miti isaanii wajjiniin kana wajjiniinis kana wajjiniinis bakka sammuun isaatu sirriidha jedhee yaadu boodarra waan maraatu natti fakkaata namni kun innaa gabaabumatti jechuudha maayidha gaafa shamarreen biraa akka jirtu kan inni wajjin hin jiru jechuudha haati isaa jirti haati manaa isaa dhufte biyya arabaa jechuudha sana booddee intalliin ala jirtu jechuudha haadha odoon taane kan iddoo biraatti inni jaalatee jiru jechuudha taaminni haati taaminni niitiin jettee giraa gabaamte jechuudha gaafa isaan wajjin bilbila ishee irratti akka carraa ta'eetoo intalli kun bilbilti na akka lola walitti kaasanii keessattuu isheen biyya arabaatii dhufte kun tasgabbaa dadhabdeetu akka lola itti kaasti isaan hundumattuu dubbatamaa ture jechuudha dhugaasiin jedha kan hin maraatiin isheen baay'ee cimmuudha ani garuu wanta humnaan kana ittiin ofirra dabarsuu hin qabu dhugaasiin jedha naana maraa ani inja ani gaafa sassaabuu kee waan sirrii jedhu natti fakkaatu waaqayyo wanta akkanaa miti ofii kiyya anarratti miti namoota nani beekuratti biyya kiyya irraa yaaballeessu jedha dhugaasiin jedha sababni isaatis kun yoo isin maraachina wanti biraa wanti isin maraachu tokko yoo hin jiru waan ta'eef jechuudha na baay'isee ulfaata dhugaasiin jedha harmee ofii jechuun barri ijoollee isheetiif lubbuu ishee kan laattu jechuudha dhugaasiin jedhaan rabbi harmeen ofii lubbuu intala ishee hin deebisti bar odoo dhugaasiin jedhaan mee harmee 100 keessa jechuudha parsantiin 95 haadholiin lubbuu daa'ima isaaniitiif jechuudha gaafa intalli isaanii yookiin ilmi isaanii dhukkubsatu lubbuu isaanii hin kennaniif parsantii 95 hundinuu daa'ima ishee hin jiraachiste lubbuu ishee kenniteef ofii isheetiin duuti dhugaasiin hin jedhaan ani harmee akkanaa tan beeka biyya koo keessatti harmee akkanaa tan qaba ture ani harmee haadha nama abbaa mana namarraa fudhatu ilmoo isheetirraa gonkumaayyuu bayyesuus maaraa bismaa kun abaan isa kun bara dhumaatti natti fakkaata malee gonkumaa kun wanta jiru noormaaliidha namni jedhee sammuu kiyya amansiisuun barbaadu kun maraatudha kun sirrii miti gonkumaayyuu innaa akkasii isiniin jedha ani waan kanarratti dhugaa isiniin jedha isin mee yaada keessan irratti naaf barreessaa naannoo keenyatti waan akkanaa nu qonnamee beekaa wanta akkasii jira wanta akkanaa jira naan jiraati na amansiisaa dhugaa isiniin jedhaan ani baay'isii tangadde kaleessan nagee waan sin ajaa'ibu jechuudha innaa baay'isee ulfaata baay'ee tokko jechuudha waaqayyo wanta akkanaa biyya keenyarraa yaaballeessu dhugaa isiniin jedha dhaloota boruu dhufurraa yaaballeessu inni ulfaata waan ta'eef wanti akkanaa humna ittiin kana dhaabbannu hin qabnu keessattuu jechuudha ani danda'een ta'u dhugaa isiniin jedha shamarran biyya arabaatiin ofiifiyyuu hojiidhaan dadhabne waan meeqa dabarsinee dhufnee jirra wanta akkanaa isin qunnamu akkuma salphaatti waan ilaalamu natti fakkaatu wanta akkanaa naannoo keessanitti uumamee waan beeku ta'e isin koomentii irratti naaf barreessaa waaqayyo wanta akkanaa irraa nu haa baraaru turtii gaarii isinan jaaladha.